Ani si injala dabboleessa hamtuu nama garaan qabu. Baga rabbi si baase. Sarrakkoon qabu. Aamin aamin aamin. Tai. Mama bayana jen namitin miliena kurashan nama kan desan ati kuban kabdu aku agenda si debre. Sama Mami meri. ya kasa dia bisna mali sapora. Eenyu kennite? Debre wallahi mami. Aye bisa Alex wi. Akkam ture manni Dubba galee. da ustaz. Alex Itaye. Alex Ani Itaye garri gamana bibatte diifama gaafattu. Ustaz Muhammad Bayaanat. Iddoo kabajaara bu. Mana ilaa jaama. Bibatte diifama gaafatte. Sani ati diifamin si godhu tokko hin jiru. Laatti ustaz. Mannidha akkam ture jarboo mannidha bakka naannoo Hararii barjan. Maal Alex Itaye jedhanii? bibatte diifama si gaafatu Maal ustaz. jedhan si mare. Koi. Manni da mana hidhaati ammas faawolii biraa dubbattee si deebisan. Bakka manni mana hidhaati. Naafi nama biraa walitti hin fidin gaani nama kabajaa qabu way. Mukaatiidhaan na kabaja. Hundaan na kabaja. Na daddarbuun hin jirtu. Guyyaa tokkichaa san qofa. Guyyaa tokkichaa duraa san qofa xaabiyaa achi dhaqe maleen. Xaabiyaa keessaa baanan bakka kabajaatiin dhaqe bakka ulfinaa. Feemasummaan waan baay'ee namaa qabdi. Waan baay'eedha namaa qabdi. Ani ishin namaa gootullee argeetan jira. No, jechuun sirreeffamaadha. Maal gatii taateef addatti si kabajan. Maaltu naan geeree hanqara tokkoon nama diiniiti dogongora kiyya dogongoraan useetuma taa'ee fataa zanaa je'ee jechuudha. An badiiwwan qabu badii yoo nan qabaadde rabbii fi ilma rabbii fi hawaasa sheekota qofa kanan itti balleesse rabbii kiyyaa fi uummata islaamaati gama amantaatiin. Hasilaa bakka fakkeenyaaf na yaadamuun hin malle muuziqaa dhaggeeffatuu fi kun hin malle kaleessa waggaa 2 miidiyaa kanarratti qaraasisu. An namaatiin naan beeyne malee amma namni fayyaa maraataadha naan haa jedhu malee ani bakkiin irraa tuqame yoo isinitti mees hijibaadha naan jettan. Bakki irraa tuqame waggaa 2 imoo barsiise. Waggaa 2 imoo irratti. Bakkiin irraa tuqamee xiqqoo sammuun xiyyanaayyee jette imoo irratti. Tana quba qabaadha. Okay. Hangas. Nin beeka barsan. San nin beeka laale. Maaltillee jechuudha. Mama bayan. Nuti ani akka kiyyatti ani naafaa keen qabu jibba keen qabu hidhamuu keessin barbaadu garuu haalli ati itti turte sun sirrii miti akkaataa ati itti miidiyaatti fayyadamaa jirtu kun sirrii miti haala kanaan ni hidhamtaa. Barsan sirrii miti jedhee fudhadhe sirrii miti jedhee fudhadhe duubaree nama dhiisuun hin jiru maal taate sirrii miti jedhee bar. Garuu miidiyaa namarratti gubuun an miidiyaa gubanis sanaanis ni morma. Miidiyaan Sanaanis hin deeggaru. gubanis akka Anis hin deeggaru. Isa jarri miidiyaa miidiyaan narratti asirratti gubanis yeroo amma kana dheengaddu man bane. Egaa sanaanis hin Amma TikTok iyya kana deeggaru. Isa jarri miidiyaa asirratti gubanti. garee ijaaree alattaa siifa namaa dhaggeeffadhu. TikTok ya namni narratti gube garuu laal namuma wajjin ilmii baranne ilmii wajjin baranne kamaqaan gartee diinii kamaqaan gartee jechaan darasoonni na jala hin dhufina jecha an je'e saniif jecha gurubbii teelegiraama ijaaranii teelegiraamaan TikTok ya narratti guban garuu TikTok guban malee anan dhabamsiifne anan gubne kaayyoo tootis hin gubne jiraachuu kootii fi akka fedhetti asirra jiraachuu kootirraa hin dhoorgine. Wanni guddaan immoo ani irraa of eeguu qabu amantaa fi ulamaayii tuquu qofa. Hawaasa Islaamaa tuquu qofarraa of eeguu qofa. Miidiyaan kaleessa banamtee irra guddatti. Miidiyaan kaleessa banamtee irra guddatti. Ati waan darbirraa dogoggora kee irraa hubachuudha. Guyyaa duraa yoo ati aalammatti jirtu kana yoo ati ni dhabne jennaan yoo na ni dhabe. Ani ati kiristaana taatanaan jechaa turte. Ni beekama bara akkanumatti. Aboo ati waa'ee kanaati itti tire waa'ee gaafa caateetii bara waa'ee jimaati arsun. Maan na dhirre ajandaa jimaa namni oowuse haase ana. Maan na dhirre ajandaa jimaati jedhee namni harargee keessatti qubanatti laatee na hidhu hin jiru bara ala taayye. Wayi. Okay.
Jimaa jechuun qabeenya bar. Sittaa tolu amma fataa jedhu. Waa'ee jimaatii miti. Akkan atilleen fata atilleen si sittaa Fataa- ta'u deemallee tulullu qachiman. Ati dhiifama gaafatteetta. Ati dhiifama gaafatteetta laal gurbaanni kunis akka keetti dhiifama gaafatu. Gaafa duraa isintu hiisise minaamin nuyi si hiisisuudhaaf aangoo qabnaa? Aboo ati amma waa ilaa quudhaa as dhufta Muhammad inni dhiifta moo hin dhiifta. Aangoo ni qabnaan. Gortan habar ibiddatti assalaamu Anaa alaikum jiisite. barattaayyee. Alattaayyee. Ajandaa geema kiyyaa Muhammad Quraan geema hin taphatu. Ajandaa geema kiyyaa Alaikum salaam wa rahmatullah. Geemni kiyyaa oowu. Jaalib saatis dhiifama gaafatu. Eenyuun dhiifama Ajandaa gaafatan geema maaliif kiyyaa balleessan? oowwise. Geema sheekni geema taphataa sila. Geema ni Geema taphata. tokko kan nama bayaanii qabu waa tokko hin balleessine inni badii Mee sheekootii takka geema taphatuun haraama jettu fidi mee. Mee ustaada tokko sheeka tokko ka geema taphatuun Akkam. haraama jettu fidi. Kitaaba irraa ustaad bayaan wal haasa'u. Fidi deemi. No, waa yaraa Ka dhummaa geema falaalummaati miti taphatuun bro. haraama geema taphatuun dhoorkaadha jettu fidi inje. Akkasii miti waa yaraamummaa falaalummaa miti. Inuma hin Kalaas mooyee jirre gaalaal yaa taphatu haa. Birgasaa. wanti halaalaaf haraama ta'uu isaa sheekonni warri ulamaan fatwaa akka kennitu an hin beeku san garuu hin bareedu bakka sheekarraa. Aleksi Taayee warri feemasoota ka geemii taphatu kun kuffaaraasa? Hin salaatanii? Hin soommananii? Mee gaafadha. Woo! Warri feemukaa kun masgiidni ijaaraa jiran. Waa'ee masgiidni masgiidii. sadaqataa jiranii masgiidni isaan san haraami. Amma waa'ee sanii miti mama bayaan faamo. La. Azira mali. Feemasoonni dhageeffadhuun feemasoonni tokkoffaa irratti anarraa eegali mubaarakiin jaalibsaadhaan hundi isaanii asliidhaan maayikiidhaan musliima moo kiristaana isaan hin salaan hin soommanu. Innumti kuni karaan jedha geessee innumti Alex Maataayee kunu. Amma cina tokkoon godhachuu barbaada geema naa qabaadhaa jee. Tokkoon godhadhaa ittiin hin fuudha. Hai jaartiin inni ittiin fuudhu deema haraami. Oka ittiin fuudhe. Laal kuno. Akkaataatti kadhatu wallaalee malee ni fedha. Ni fedha sirrii fedha tolchee fedha. Hai. Eenyu takkasi? Adiga. Eenyu jedhe? Adi. Adi. Hin baakki. Ahmad Hussein kana rabbiin maal na jara haa qaallicha kana rabbiin waaqaadha. Ahmad Hussein rabbi si haa fuudhu gurbaati rabbi si haa dabarsoti islaamummaa tanaat rabbi si haa fudhatu deemna jala qaallicha nati ka rabbi fuudhe boomaa ilmoon akkana beente ilmoo beente ilmoo beente. Ol argite. Dhiisi anuu suuraa diyyarra haatee gaddee dhiisi. Akka waan azaaba salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkanatti bu'a. Suuraa diyyarra haatee. Akka waan jannataa fi azaabni harka isaa jedhu yaa rabbi faatimaan nu bareechi jedhe suuraa diyyarra haatee booye. Umarra way gaalammaffa sabboona obsi maayikii qabadhu. Waslaataa kana. Jaalibsaa usmeenaa dubbataa qoy isa san obsi. Qoy gaalammaffa dubbata isa sanii. Ammas ni deebita. Dubbii irraa dhiisi waa'ee nama. Maayikii qabadha. Maayikii qabadha. Ahmad Hussein nama bulook na godheeti. Yeroo lama bulook na godhee bulook jedhaa na baasii amma tokko xiqqoo ture bulookiidhaan na laalee ani saabbeeta haraara dhansa bulook jalaa na baasee amma deebi'aa suuraa xiyya gaafa kan wayii mooziqumaan xiqqoo kanatti taphadheef jecha akka waan jannataa fi azaabni isa harka jiruutis wayyaa kaatimaa wayii akka waan anan du'ee qabrii jedheet akka nammataa kanaan lolu namni laala namni. Suuraa namaatiin hin fayyadu. Ofii isaatiif obbi. Ofiif laa dhaggeeffannoo mi'aawsi. Badii namaa ofii isaatiif biiroo ani quba namatti laa. Quba namatti gaafa akkatti qabde kun hundi guutusitti akkas deemu beeku. Hamma eebii namaa jala deemtu hamma dogongora namaa jala deemtee suuraa namaatti fayyadamtee wayi micaa kana jallattee wayi haatima dhaqanii jala bu'an.
ofii isaaniitiif hin bu'an rabbii isaaniiti. Annaan boo'ina na wajji jannatan seentani azaaban seentani way dhiisaa. Hogganamni tokko jallate suuraa nama fiddanii hin fayyadamina. Silaa dheengadda qabame osoo turee je. Bakka Osoo turee jedha. barachuudhaaf amma siyafa mama bayaan siyafa ammas akka Joon Daani'el waggaa tokkoof baatee afur taa'uu qabda jechuudha barattee nama guddaa taatee as ba'uudha. Yaa'u waa tokko lawxiin hin jiru. Wallahi mammalasaa labbate. Intaan. Akkasii Ammas ajandaa. akkasii miti akkasii miti. Ajandaa nama dhuunfaa dhiisaan jiru. Suuraa namaatti. Ammas nama rabtuu dhaggeeffadha. isaan jirtu hin mallasaan. Gaarii miti. Suuraa namaatti fayyadamanii wayii